as sikko mandoo fi walloo xilaafa taate eessaa dhufe ajandaan kun yoo wanni kun waan dur tahee na fakkaatellee dhiifama naa godha yoo waan amma dhugumaan ijatiya ta'uu baatee wanni kun waan qabatamaan lafa jiru taate tayaa ijoollee teenya yaa ilmaan kiyya tayaa ijoollee maaluma taatan baadniin eessa isin keessaa dhufte isin kajeelaa turre isin abdataa turre biyya heddullee deemtanii waa heddullee agartanii waa heddullee deemsarraa barattanii rakkoo dhufte hunda bira dabartan jennee isin kajeelle yoo rakkoo dhuftellee karaa nagayaatiin furattan jennee isin kajeelle ijoollee bilchaatte ijoollee jabdu jennee isin abdanne ijoollee biyya jirtu sanirra isinirra abdii kaayanne isin kajeelaa turre tayaa ijoollee teenya maaluma taatan rakkoo xiqqoo argamte karaa itti furtan wallaaltanii gamana fiddanii bira magaalaa waan gaafa islaamummaan hin dhufin dura yoo gosti takka waa balleeste gosuma san irraa kafalatan namuma gosa san ta'e irraa kafalatan nabiin guyyaa fatii makkaa lallabee wanni gaafa jaahiliyyaa sun miila kiyya jala jirti anaaturra dhaabbatee bira dabree jedhan فمن قتل له قتيل نمي درا أجفم فهو بخير النذرين ولما قبجان يوا غما فدتو يوا قصاص إساها فلوجان سنمو سير شريعتي والقبتين سيران كفل مجيچود يو نمنون كيسا نم توكو دوغوري يوا ونمني أكاغران كمي دوغوري نما توكو ميد يوا تركام فين فكان اتفودت waan hamtuu takka ta nama rifachiiftu yoo nama suukanneessitu yoo nama lolchiiftu nam tokko yoo dalage duuba rakkoowwan dhaanna osoo ilaa fi ilaamee qabnu osoo marii fi marabbaa qabnu ilmaan hayyootaati si warri amata san itti gaafatamte siif himnee jirra amata san jettem eega kabajaa waliin jirre itti gaafatamtan maqaa rabbii irra goore biyyoo gaajjeefte هذا راهو لا انجر جرينا جيب سبو كنجي جيب سامو ولو كنجي ديما سيس موتواتنا تيا يا اوغا اگر تلفتني نوتني منا ايغا كنت سودا سنكي جراته وانا اگر تلفتني نوتني منا والله راجو رغانا سب بدي وفي كيساني قبضان أغرتني مي إيغن سوداتن تي مال غوتني نمت امتنا سياتني تنديفتني سودان انجرت والله يا بون إني منا بناتي دو وجين شافرا بولين إني والفونا مالي والغونا جارا كان وجين انتباتنا أمورا إساني في تجرين توك إساني نمانو عمر كسيم أجندا كنا سو إنك أبو سرك كبير جرا سو أجندي شراب دني بكجر إنه ما جه ترى بكتنا ما جه مت ما صبر دبدن ما صبروا دبدن سرانو سيو صبر ما ماله برين ددامو دندتي واني كواجون درك ما ممكن Lebar kan itu sobor ame mucayo dia bisiti wa sobor lakisa abang kan yo abang kuntala ka abang ko dela gurba so raja dukana imrisha jadi sani nole nama jadamu esa marka mal jadi tok in general nama jadi tok aduma arare ko nirate namne mucane ni kaba megarte tayro wajin daraga kaba taman kam jaraka kanjede jarakan jechu jarakana tu nama wala jeza maso nama wala jeza arare pada boy jarakana takana ko kana biya kala mana jere arare guyan kabane tumure ture jolle gaddi sanne amma baaduma sani wan kana godan ganani chokmo denga mucana manara ajolle lala ajolle na kabam tu jolle na tesu lakkisa hamma bakka jedhametti mul'achuun dirqama lakkisa wal kabaja waan ni fedha dalagamuuti gama keessanii Muhammad Said irratti hiriiraajee akka wallotti Muhammad Said bakka bu'ee nu dubbate kan dubbanne bahu Awwa dubbanne beektaa isin amma warri Finfinnee keessa jirtan kun kilaash amma Finfinnee amma Adaamaa nama keenya madoo guura nama akkana godhachaa uummati kun amma Ameerikaati kanaaf nama ofirraa salaa jechuu cuubee walloon silaa aadaa isaa Finfinnee keessatti hidhatee deemaa jira warra Amaara Finfinnee keessatti tumamaatii oolutarra walloo irratti dhaadate jechuudha kijiboota kana nama asallaa jennii keessatti nama digdamtumte si dhaabsannaa fi gochaan godhuu waladdaa bara irratti dhageessee ilaal ani akka yaada kiyyaatti dhaaddatuu fi gocha lafarratti godhuu waladda garuu amma dubbii manguddoo harka kaahannee jirra
akkasitu ebbeleessa keetu hin dhiiftu atiis hin dhiiftu anu hin dhiisu ebbeleessa ofii hin dhiisu namni gaafa hulaatti dhufe garuu amma dubbii kana manguddoo fi jaarsaaf ishee nama miiliyoon nama 8,000 irratti dubbannee addan baane baaduma sanii araara ganan gaa isaantu kana godhe barsiime araarri ganaadha ganamne Ahmad hin ganamne araarri ganaadha waan godhan araarri gaafa kamis qabame waan godhame kana waan dhageenye waan isaan godhan mucaa wallo amma gurraan wanni ijaan ragaan agarra hin jiru wanni ragaan agarra hin jiru mucaa warra goodaati warratti bilbiluu jirra nuuf hin bilbille jammalee wanni kun taame janii waan irraa beekan hin qaban Ahmad la isa nama waan isaan dalaguura wanni isin ragaan agartan hin jira warri agarre jettan kun hundi keessa hin jiru tor goonee irraa jedhani kana maal afaan isaaniitti beefar gidi goonee jirra wajaanii kana goonee irraa gaaf duraate sakkana goonee osoo jedhaniitti nu goosisuurani waa agartan nuuf ilaa ijaan agartan video san qabadda ragaa qabadda fida jaane video san yookiin qaamaan laala irratti gasa sawwara abo maal taata namni bakka jedhamu dirqama bakka jetti mul'adda waalaikum salaam obboleeyyan keenya yeroo baay'ee haasa'u jirra yeroo tokko hoggaa namni tokko haasa'u namni biraadhaa wal dhaggeeffadha inni lammataadha yoo amma namni tokko waan tokko daladdan ofiif wal xiqqeessuudhaaf yaanaa wal hin xiqqeessinaadha guddaa keessan kabaja araaraa fudhattanii deemtanii fudhadhaatii yoo wanni tokko kan tahamee jiraatu taate akkuma amma siniin jechuu jiraatan akkuma amma siniin jechuu jiran isaan fedhan haa baqatanii fedhan haa dhufanii nuti kan barbaannu wal kabaju yoo kuni ila inis doonee jirra amaarrinis nu jeeftee jirti ila warabbal kaaba dubbiin kun dhugaa taanaa mucaana bilbilee isiniin deebisa bilaasha osoo waan dalagin siniime immoo mucaan sun ofii namni godhi edeenii dhiisee ofii godha dhaggeeffadhu mara hafitadhu Bo Umar waan kana dhaabaati dura dubbii manguddootti harkatti kennatanii manguddoon haa xumurtu namni cinqii keessa jira ummanni jaarsi ka'ee addal takka namaaf lafaa ka'een beeku nama 8,000 keessatti kaabi sheekichi guddaan ka'ee boohe abaarsaanuu naman dhiisu ilma namaa hin ajjeesina hin miidhina haa taa'uuti gaafa irratti walii galtan walii deebisuudhaan walii galle guyyaa kamisaa ammaaf maaltu xiiqii kee nama galche nama tokkon tuqina amma waan kana addaan baafattanitti isaan walaa dubbisanii yoo ijaan argitan waan isaan godhan yoo argitan ifatti ifni ifaa wani dubbatan hin jiru achi boodatti namatti ijoolleetti hin bobbahina gadhiisaa waan qabdan jedhamee jira yoo isaan gadhiisuu dhabanis inni mucayyoon jaakii moo eenyu jettaniin mucaanni warra jiilleedhaa dubbatee jira jedhee jira namni Qeerroo gadhiisaan jenne nama simbira jiru nyaachisaa obaasaa hanga guyyaa kamisaa irratti viidiyoo irratti gad nuu baasaa jedhanii walii galan. Yeroo takka carra yeroo takkitti xiqquma daqiiqaa kanan dubbadhanan boogatan. Komala dhaggeeffadha amma wanni walitti himuu qabnu ijoollee walloodha. Inni gartee afaan na dhaggeeffadha. Booma dhuftanii amma wanni naman jeeqnaadha muutii qaba. Eegaa takkitti. Aboo isa kijiba yaaftan inni isaas keessa yaatan maali muutii qabu kijiba miti. Maali gartee waan inni fi tokko dhuftanii waa godhe jettanii umar maal haasa. Tish maali gooyaa kijiba yaaftan jaabi yadda asirra deeme. Kijiba takaminni yaafu. Umar tasgabbaa'ime. Ila dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himna. Dhugaa nama mi'aawutti sobni biyyatti bakka namaan ga'uu hin qabu. Walloo keengi galle si ergeera. Dhaggeeffadha. Mucaa ammaa sii bahe more itti bilbilee akka mucaa kana laa quba dammaatiin tunne jilla. Quba dammaatiin karaa gabaabaa. Asuma jala jira ergeef hin jira hin gala qoyame itti dubbata tana boosni wajjin uura akkanne. Shiyyani kottaa lugara gali. Ahmad ergaddume walloo king ergaddu si ergeera silaandi duurta. Ahmad shiyyani kottaa wala kabajna wala kabaju wayya wala kabaju barbaachisaa kottaa lugara gali.
قرقل أبو سير جميرة أخو أحمد والله لازم هو أما سبب نامي تكو أما يولي كلاش توري بوكي كبدو تندب رجعت كمالي هنا ما تكو أجي سنكونو أشهد بالله كواني كوبا هجرا تور إلى عمر كنا عفاني زانيتي بيدا كيفلا بعد أراراتي أحمد علي كبر وشين لا من تنتي فكاتي أبو أبان في العكا مموتين ويقدر أحمد أحمد والله بعد أراراتي بعد نجي كنا من تكون هذا أحمد علي قتي شيء يعني قتي رجال وكتا ولدت أجمع أيه أحمد أبو شيء ننجرا أكا من أكا أريد مجاور ريفك أبدي مو أنت مدرسة برجله لا أنا مدرسة جرا تنا مدرسة برجله نياتي سيوبا سيدا كوبا ماتن تقول فبيت من دغ ولتي دبان نو سلب سينارياتا نو ilma walloda nama ganni bar nyaaki sa baason jira sila nyaaki sa baason jira isa sinduratis wanni kun yaane wannan sinitti badugete naan komatina jecha yaane ilma walloda bas yollen kun duga kana taana sababa kiyane name gaafas mukaan akkas godhe jecha ana gaane gabaabdumatti amma mo isa waan kana sababa kiyaan kaanii dalagame jenna wanni kun ila wanni darbe waan darbe karagashuun jiru wala mukaan isa waan darbe ni miti asumaan dura asumaan osoo araaraan dura godhame jaanis araaraan booda godhame jaanis amma waan har'aa fi kaleessaa ta'us maqaa rabbi tokko akkaan nama lama na harka jirtu tana gad hin deebine akkaan ajjeesu kunoo wallaahi ila sinii himeen jira wadda geeffanaan dhagaye wala kabajan moolii kabajan akka wallotti kabajaarree yaani biyyettanii waan kana goonan kabajaan eessaa dhufu injiru boo kijiba ofum waan qabu na dhaggeeffatu amatale ijoollee nyaachisi obaasi amma gaafa guyyaa araarriin tahamuu dideeyoo kan sanii booda gadi baanee dubbanne garuu amma quba dammaatiin jahamtuun ilaalin akka obboleessatti akka hiriyaatti wajjin taphadhu wajjin taa'e hiriyaa taatan walatti lama yoo waa goote yoo mucaa kana miite biyya arabaa kee jirta ofiif itti gaafatamta la namni tokko itti gaafatamta afiree takkan ta'ula amma titiisi narraan kaatu jechaani waa takkan ta'ula akkuma namni galuutiin asumaan ol garagaleetu matiyyaa Ahmad wala ganya mori Abu Ibrahim kana gashi me Umar Ibrahim gashi itu kok forega na dufe dachi ke sabas mo inje dufe ka forega dachi ke sabas wallahi ila lakila Ibrahim ilmo na mati gara ke fatu ko sontan biyettille rakkotu mama kilash me wadina daliti Ahmad Ali ha barbaadamu biyya jiru san keessatti barbaadamu qaba inni mucaan Ahmad Ali jedhamu hun akka hin dhaabdu gargaartan dachee keessa situ baasee haadhee fuudhamoo hinka kadhaa je rabbitti nama lamaan tan ajjeef akkana jechuudha dhaadannoo akkanaa booda kan namni ajjeefame jechuudha maaltu kana fide jedhan kanaaf Ahmad Ali namni jedhamu kun haa barbaadamu namoonni kun yakkamtoonni warri nafsee namaa baase haa seera dhiyaatu haa barbaadamu bakka jiru qilee mara mootummaa bira beekamna mootummaan gaara fedhe keessaa baasuu danda'a goda barbaade keessa hin barbaada humna mootummaan kanaafu doolaara mallaqa waan jiru biyya addunyaa tanarraa walitti qabame yakkamtoonni akkanaa kunniin haa qabamanii seera haa dhiyaatan qaruma aadaa warri Liibiyaa keessatti iddoo garagaraatitti biyyoota garagaraa keessatti nama kenna ka ficiisaa ajjeesaa jiru nama kenna kama afaan tokko waliin haasofnu kama saba tokko waliin qabnu kanatu gocha akkasii hojjetaara jechuu nu agarsiisa waan ta'eef kun seeratti haa dhiyaatu yakkamaan akkanaa kunniin kana jedhan gara kiyyaan waan deemaa jiru mee dhageeffadha ammas jira sagalichi waan ta'eef Ogulta kasal dhaabeen jira Ahmad obboleeskiyya dhaqe Umar Ahmadi fi Umar nama lama wali bilbilaa jazakumullah khair komentii olaaluutti jiraatan waan tokko tokko wal gaafannu waan social media irratti wal gaafannee wal amansiifannu waan amansiifannee jira obboleeyyan kiyya waan itti wajjin eegamanoo folshaa caccabsa seenuu biyyaaf sirraa fudhadheefi amma komentii tokko tokko nuti Ibrahim gashi Ahmad obboleessi kiyya barakallahu fiik namoota lama namoota sadii taanee keessaa waliin dubbanna akkuma duraanuu dhaamannee jirru waan waliin dubbannu jira tokko kan lammaffaa immoo
نموني مراسا شوف أكمن يرون دي جيرو ضربني وبكى سبقني واشتكاني وإنا نامني كبرلا أنسل إيه سيدورو بوهي أمس في غير أكيد سيدورو سيما تشوسي كاسوتي جلانسان ندران وإنا يرو منداو حكم نقطة ضعفي كيسا أوفرت بيكسسنا ما المقدار ضعفين كيني دفني ميرا كيسا قال لي وننو تبيقنو تركان في فرأتشو إجا قلفتشو كان مو وماما بيكيني كيساتي rakkoon biyya keenya keessa jiru akkaataa itti mul'ise roorri biyya keenya keessa jiru ibidda kan tuqettu biyya obboleeyyan kiyya namni ibiddaan taphatee hin beekne waan ibiddaan beeku santu akkanas hin godha waan ta'eef tasgabbaa waa namni dogongoro keessa akka nu galchine miira keessan galeen achuu barbaadeeti hanga ragaa argattan ragaa sanuu viidiyoodhaan qabadhaa taariikhaa wajjin nuuf qaba bas nama of kabajetu sila amma sanitti dhiyeessaaf malee qissama tokkoon siniiman turaadhee eenyummaa ofiidhaa kabachiisuudhaaf. Kiingi amma talgashaaba. Ani sinirraa hin bu'a kalaas cabdu santaarraa tante kabajdeeti of kabachiista. Hanganumaan siniin jedha. Imbuun maama sadi imbuun ati nama bakka sibuu fanne. Hayya yoo bakki guute jedheeti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni meeqatu jira? Waalaikum salaam. Wabaga Rabbi nagaan walitti nu fide galgala nagaa Rabbi nu haa godhu galgala khairii kan wal ta'iisaa kan obbolummaadha kan ammoo qalbiin keenya kun walii rifatuu qabu Rabbi nu haa godhu obboleeyyan keenya ahammi ishee yaake qalbiin namaa rifatuu qabu hangana qalbiin namallee jabaatuun qabdu hanganumatti waan basiitumatti kun ammumaan deemee jeesa waan hangana xiqqoo godhanii lubbuu namaa walaqad karramna bani adam ya rabbii nabuu lubbuu namaa meeqatti kabajee yaake nu halke oduu abalu jecha man ta'in lubbuumti namaa kun kabajaa qaba lubbuu namaa kabajaa qabu hammana koo kana waan xiqqoo matakkatti kun ammumaan deemee jeesa jettanii yookaan jettan obboleessoo waan akkanaa kanarra haa dhaabbannu jalqabarra. Ammas ammoo wanni hin galle hin jirtu galteen galte kan kalee galte ta'us kan ganaa galtu ta'us. Isaanii ilaala isaan keessaa nama yaada qabu yaada bilchaata qabu jira ka qur'aana rabbii aayaa irraallee fidee isaan himaaru jira garuu fudhataan jiru amma namoonni tokko fudhataan jirri jira beekaa isaanii nama isaan keessaa bilchina qabu yaada bilchaata dhiyaatu xiqqeessanii arrabsan kana dhagahuuf jirtu gara buudaatti garuu amma gurbaan kun yaada bilchaataa dhiyeessaa fi jira lubbuu namaa ka xiqqaatti najjeesina lubbuu namaa rabbi kabajjee jira jedhee himaaf dawaa itti godhaa jira garuu hedduun isaanii kanas hin dhagan ammas dhageeffadhaa akka itti aanu. Isinja waan akkanarraa obboleeyyan keenya haa dhaabbannu ammas irra deebi'ee ilmaa walloo waan ana isinii dhaabu keessa irra haa dhaabbannu dhaabbadha karaan irra jirru kun sirrii miti wanni fedheewu yoo bade karaan amma qabnee deemutti jirru kun sirrii miti obboleeyyan keenya jechuudha. Gama sanii sirrii dalagan jechuu kiyyaa miti garuu waan kana gatta'aniituma obboleeyyan ofiitiin wajjin rakkoo jirtu furatan malee akka amma isin jettan kanatti kalaasa akkanaan godhu hoggaa badii dalanne badii madda balamaa bar badii dalagaa hoggaa deebinan bar badiin hin deebitu namni tokko badii hin deebise amma deemnee badii biraa dalanne amma badii biraa deemnee bar wama biraa ofitti fuudhu. Jechi isaa jechi sirrii sammaa haasa kuni yoo badii dalagan badiin hin deebitu eenyu ajjeesuuf diina kam ajjeesuuf saba isaati aman miina islaamaa ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah namni kana lamaan tura ajjeesaa jechuudha kanaaf mee maal eenyu ajjeesuuf dhaadata inni sun dagni jalqabbii waan kana warraa kallee hin beeku garuu haa ta'u mee maal dhaadata sirriidha yaadacha isaa odoo fudhatamuuf taate rakkinichi namoota bilchaataa kanneen irraa odoo fudhatan taate rakkinichi kun babal'ataan deemu jechuudha. Ittaanu mee dhageeffanna. Wanni kun bar lubbuu namaa baasu jechuudha obboleeyyan keenya addunyaa irrattis mootummaan si barbaaddi akhirattis boru rabbiin si barbaada obboleeyyan keenya yoo har'allee waxxaatummaa kee jiraattanii shabaaba taatanii ijoollummaa waan akkanaa kanallee yoo jiraatanii akkamitti namni akkana naan jaa akkamitti namni akkana na godha ijoollummaa waan nama hin goone hin qabdu jechuudha garuu ijoollummaan jiraatullee aqli harkaa qabna achi deemaa laala mee ibidda namni daqiiqaa 5 ibidda keessa namni harka kaatee taa'u jira hin jiru namni lubbuu islaamaa baase hanga idimeedhaa ibidda keessatti gubate nama kitaaba himu inni kunin arrabsa ani amma kitaaba himu fodon ta'in wama kan obboleeyyan walama yaadachiisu mataa kiyyallee yaadachiisu isinillee yaadachiisu
وما كان هافكر يجو نمني دقيقة لما حركة بالدقيقة أتيت أو يقدو ما تلفاك inni tokko si jala maaltu narratti dalagamu ati dhiisi kana wamaa kana ilaalin obboleessa keenya waan akkasii kanaa dhiirumama walii dhaamna namni obboleessa ta'e obbolummaa wal gorsa walii dhaama jechu ati har'a boru nu qabrisi wajjin hin sheenu jechu namni har'a anaaf jecha namni akkana ta'e hoo jettee abbaa fedhe nama ajoosim haati ofii abbaan ofii bakka namaan bu'u gorsi wal gorsi obboleeyyan keenya hamaa dalage abbama dalage santuutti gaafata mee ati daqiiqaa takka namni bidda kee harka kaatee taa'u jira hin jiru boru rabbi biratti bidda keessa taa'u obboleeyyan keenya itti haalaallu mee nafsiyya maarraa tana bicha laallee akkanaan godha aboo rabbi haa sodaannu aboo akkanaan godha miti dhageessa Ibrahim dhageessee gara ijoolleen amma isaan harka jirtu waan hin taane irra dalaganii jiraannaan ibiddaan marraa 99 gara gaggasheen haa gubu maqaa rabbi akkaan gad hin dhiifne nan ajjeesa kunoo kakadheen jira wallahi gad hin dhiisu garuu namni islaamatiif namni obboleessaa waluma kadhataa nu akka obboleemmatti si kadhanna akka namummatti si dubbanna gosaa fi laakkinaa jirta adiidha suni garuu laala Ibraahimiin kun nama bilchaataadha inni kun miidhaa gurguddaa akka minni irratti illee dhiyaataa ture na fakkaata laali inni kun baay'ee jallataadha baay'ee jallina guddaa keessa sababa jiruuf harka 99 naga garagalchee naa guu jedha laali kun amma amantii wayitu waan qabu Muhammad Ali kun jechuudha namoota akkana kanneentu ummata jidduu deeme ummata ulfichiisaara waan ta'eef rakkoo argamte kanaaf ka guddaa irra guddaatti gaafatamummaa fudhatuun gurbaa kana jechuudha siruma ajjeesee jiraatu oolu akka biyyee keessaa hatanii fuutanii maal jiru yeroo viidiyoon kun isaan gadhiisan iyyuu wanni kun gocha ta'e irratti fakkaata kanaaf jallattoota akkana kanneentu ummata wanyaachisaara waan ta'eef kanaaf ummanni keenya haga dandameen aannan gochuma maalii hagaa fi wal qabanii jedhanii mammaa kaanii saniif hagumaa fi kana ummanni keenya akka waan kana caalota kan deemamne wanni kun tasgabbii haa argatu furmaata haa argatu tasgabbaa gamalachiyyuu sinin jenna kattaanus meanga takka irraa dhageeffadhaa sinin jedha viduu yaana waan akkasirra haa dhaabbannu obboleeyyan keenya waliis haa dhaggeeffannu baratallees qabaatu hamaannu guddaas qabaatu hamaannu innumti jirru wal haa dhageenyu hanguma jirru kanatti jaartiin hanga beektutti jaarsan marqaa marqitee jaartii hanguma beeknutti wal gorsina gabaabdutti wayisi gaafadha yoo isaan waan kana dalagana lubbuma nagaatiin gadi dhiisi jettaate akka mataa keetitti waan manguddoon siin jette fudhadhu manguddoon gadhiisi jennaan gadhiisi salani manguddoon eessaa dhufti manguddoo matanas zalaan zubbii gubbaa keessa hamma irraa hoggaa namni guutuu waan akkanaa walirra dalagee bakka meeqa gaamu eessa qeenxirishii gorte eessa turte sale manguddoo manguddoon mana namaa teessee nama gargaara aboo manguddoon gaafuma waa ba'ila obboleessa kiyya jechuu ati amma waanan siimu keessa laal kana kasafuun beena katarrabsu manguddo akkas ta'e maal ta'e jedha laal kun amma maal safuu maal beeku amma akka amantiittis akka sabaattis waan ummata keenya irraa bareedu aadaa keenya illee akkamitti arraba kanaatiin namoota gurguddaa isa taasan kanneen arrabsa laal kanaaf nama baay'ee jallaadha kun jallaa akkana kanneentu ummata wal ficciisa waan ta'eef kunneen seeratti haa dhiyaatu dhiifamaa jira footoo isaanii faayilii na bira jiru sin jira sin biras ka jiru hin jira kanaaf akka dandameen namoota akkana kanneen akka to'atamu achi miti hanga biyya keessa kun amma biyya keessattis gaabbiyattis gala yakkamaadha mootummaan biyyattii isan dhiiftu biyyi mootummaan alaas isan dhiiftu kanaaf kun yoo seeratti hin dhiyaatin maalire kun maqaa maaliif jennaan yakka isaan waan isaan ummata jiddu guduunfaaran kanatu ulfaata waan ta'eef ummata nagaa jiddutti wanyaachisan kutaa gosa Oromoo kana walloo fi Arsii jedhee Shawaaf maali jedhee Jimma jedhee akkas jedhee warra wanyaachisaa tureeru kunneen jechuudha kanaaf warra akkanaa kana akka seera dhiyaatanii jenna irra deddeebine qabanii dhiyaatuu qaban haa to'atamanii warra akkanaa kunneen jedha hangama guyyaan viidiyoo irraa fee dhageeffadhaame. lafa jala haasa'uun deemtu jechuudha gaafa waa badan manguddoo waa tolchee dhufte waatu badee manguddoon keenya garte dhageessa reena dhaggeeffadhu manguddoon keenya akka wallootti manguddoon keenya maali qimxaadha ulee malee hin jiru assalaamu alaykum qimxaadhaani dhageessee assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sibo ummatas muakkam yaa akhi gatti namne olshenas yaa akhi ana kam to yaa yebu fadda
Silaa amma manguddicha keenya guddaa Maamma Saidii dhiifama wajjin manguddicha keenya fi kabajaa goonu ayyee dhiifama ni fitan. Mee jara keenya waa takka isinii hima. Abbaan hanga ammaadhaa waan kana keessatti hirmaataa ture egaa nuumatti fakkaate kana nama muraasa. Angaruu baay'ee maaliif akka akkanatti uummanni sun nu dhiibeef naan galle annaa bilbilamaa ture. Itti hirmaachuun hin barbaanne ture wanni hin barbaanneef mana murtii waraabisaa keessatti harreen haqa ishiin argattu jedhan. Tokkoffaa irratti uummanni sun maanguddummaa haasa'uun duratti harki isaanii qulqulluudha. Lammeessaa immoo afaan isaanii qulqulluudha. Sadaffaa immoo uffanni isaanii qulqulluudha. Afuraffaa irratti immoo adeemsi jara kanaa hoo akkami? Xiqqaatus guddatus nuti nama heeraa fi seera sirriitti beeku jechuudha. Abbootii keenya irraas akkuma gosaatittuu gosi keenya ni beekuun beeka waan ta'eef nama walitti tolchuu akkasitti yeroo maras uummata akkasitti wanni jaallatamuun miti. Dubagaa namni tokko haalaaf seeraa fi heera hundi guuttatee of tahee dhufa gaafa dhufu jechuudha. Nama tahee yookaan. Laala amma rakkinichi as jiru inni maal jedhaa ijuma diina biraatiin dur laalamuma sammuu isaanii keesseef ta'e warruma ollaa isaanii kolfixan san kanas uummata Oromoo illee akkuma san ilaalanii jechuudha. Amma waan isaan keessatti waraabame wanni kun qulqulluudha maali? Akkamitti diinaa fi saba kan kee tokko ilaalta? Akkuma warra duraa ollaa keetii wal fixaa turte sanis saba kan kee ilaalta? Saba keetiin akkasuma lolta miti. Nama gaafa obboleeyyan lamaan wal loltee fi gaafa diinaa wal lolte tokko miti. Kanaatu isaan biratti hubannoo kanatu hanqata waan ta'eef sirrii miti yaa sirraa'u wal qabadhaa ijoollee walloo sirraa isiniin jennaa gama kennaa. Ani Oromoo biroo Oromoo ta'eef malee qomoo kamiyyuu addaallee yookaan gamta koggoree haasaan jiru kana beekuu qabdan. Jechuudha. Anama shabakaa kiyyan dalaguu didde malee silaalee kilikni itti himan turaadhe. Hundumaafuu badii qaban hunda waan takkaa Oromoon nu jedhan beekne hunda nu jechaa bahanii. Hatta fagoo mitiiti ijoollee keenyallee bututtuu keenya kan walloo keessaa gadi ba'e kana jechuun abaluu jechuun nan barbaadu kan faayidaa takka hin qabne nama sodaatanii oduu hin taane kan namaaf sagadan kanaa wajjiniin hedduu nu miidha jechuun manni sun jechuun akkuma dhuunfaatittuu lolaa labsanii konsolaatti maal jedhanii safaaraatti hanga footoo keenya maxxansanii jechuun sooshaal miidiyaan guutuu footoo keenya jechuun nama ajjeefne tokko hin qabnu. Nama wanni tokko hin qabnu ganda namaa saamne tokko hin qabnu hanga taargeet nama miliyoona meeqa keessa footoo keenya ol baasuun suni ani akka mataa kiyyaatittu hedduu nama gaddisiisa. Wanti kun kan miidiyaa irraa qofa osoo hin taane hanga biyya keessaa bu'amee akkasitti jechuu barbaadeti. Even rakkoo biraa dhiisaatiif rakkoo miti footoo isaan keessaa taargeet godhanu aarsaa akka nama kafalsiisu agarree jira. Ammas taanaan abaluu fi abaluu jechuun barbaadu kan nu miidhaa jiru bututtuu keenya boru gaalitti himne. Amma wal ajiifatu deeban ofii kennaa wal akkas goonee maalii goonee kana kasaasan garuu rakkinichi isaan bira jiraatu mala gama lachuu rakkoo hin jiru hunda garuu ammoo rakkinicha kanamaaf babal'ifamaa deemameedha kenna yaanni akiyya akka jechuu mee irraa warra as gadii kanatti illee ilaaluu dandeettanii ammoo warra as keessa ilaaltan mucaan tokko afarsaa jedhamtu jira keessaan warri waan kanatti haaddatanii deemaaran kakka Ahmad Aliyyi ka jedhamu kana fa'aa masuuroon isaanii sarjanii garii namoota jaarsotaati. Garii nama warra asirratti viidiyoo kan keessa argatan dandeettanii akkuma san illee warra amma hojjetanii warra miidiyaa irratti amma gadhiifamanii maxxanfaman kanneen jechuun warra amma suuraa isaan gubatan as keessa suuraa isaanii jiran jaarsota gama kaaniitii fi haasa hedduu haasamaa ture mee haasawoota sanniin keessa garii isaanii mee isin dhageessisu gama biraatiinis miidiyaa irra waan deemaa jiru. Hagam har'a asrii irraa akka lafa jala gattare asumatti mirkaneeffattanii jechuudha. Kana booda hoo lakki maallaqa kana aboo iyyaalummaa akkaataa itti beekna yaaki iyyaalummaa akka itti hawaala nama gaafatan akkasitti manguddoo boochisanii akkasitti biyyaa viidiyoo waraabanii boochisanii miiliyoonni tokko walitti qabame. Gartee akkasitti manguddoo fi haati bakka takka gadi baatee boottee Liibiyaa kana boodatti an fatitu isiniin jira dhaggeeffadha.
kana boodatti warra Liibiyaa keessaa sanii fi dhalataa walloo ana biratti gargaritti laafu. Har'a booda sa'aatii ammaa kanarraa kaase dhugaa walitti himna. Fakkii miira keessaa bahii dhiisi. La miiraa miti kun la miiraa miti geetti ati walitti himna geetti. Omaanaf mi'a dubbatu dhiisi amma dooma takka nafne. Oma takka nafne wallaahi. Namni waan tokko dalagamee kanatti. Kun amma obboleeyyan tiyya argaa jirtan miidiyaa gama lachuu deemaa kun amma gama kamiiti gama Arsii irraa kaasamaa jiru. Kanaaf miidiyaa irratti gama lachuu namni ol qoodee sooshaal miidiyaa irra akka argaartanitti YouTube irra kan guute jechuudha haalli kun Facebook irra TikTok irra haalli kun ajandaa ta'ee deemaa gama lachuu gamni kun illee komii dhiyeessataa jira gamni sun illee komii dhiyeessataa wanni kun ibidda biraa saba kana jidduutti uummata kana jidduutti qabsiisaa jira kun assaayimentii diinaati fakkaataa jira kanaaf irraa gabaabbadha gam garee lachuu keessumaanu gama walloo irraa wal deemaa jiru natti hin tolle. Injira jira isin feetan jaaladhaa feetan fudhadhaa feetan dhiisa wallaahi araba Liibiyaa keessatti ijoollee ta'een akkas waggaa meeqa akkas godhaa jirtuu fi dhalataa walloo na biratti tokko har'a booda namni akkanaa garaa laafu namni akkanaa saree namni akkanaa gowwaa mee amma akkana godha name point nabii keenya dubbiin teessa maami ooftii jennaani lee sodaa miti nama mufachiisuun dubbii nama gurgurleen mootu gootummaa miti jedha mucaa akka namni hundi itti wal ijaaramee haaduu jedhee maal jedhee sababa gizee hunda asli erga jedhan wallaahi anaa garaa na nyaate wallaahi anaaf afarsoon dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waliin bilbilu dheengadda gizee inni sagalee ijoolleen akkatti nama soddoma nama ganan ajjeesuu qabna jedhan laayif biran turre naa erge akka dheengadda kana sagalee naa erge sagalee 200 ol dhageeffachuu dadhabeetti dhiise ka kanarraa hafeeni baga dhugaa mucaa miskiina kana rabbi baase homaa rakkoon qabu baga hin du'in illee amma ta dhuftu dubbanna ijoolleen keenya kawalloo ta kuttee miti kawalloo nuti obbolaadha dhiiga tokko hattuun gandan qabdu hattuun gandan qabdu waan kana yoo akkuma gaafa amaara miskiina keenya wajjin tumtanii san quba hin qabaanne ena waan isinillee jidduu kanatti namni qulqulluun miidhamee jira jidduu kanatti ilaalatuma ture miidiyaan warra nu wajjin amaara qabee fidee tumee jira ganda hunda irra hirmaatee gandaan fidanii harargeen maa qabuu didde jimma maa qabuu didde hunduu akka ganda ofiititti tumaalessa tokko gumaachee jechuu lola badrii katare san irratti birrii miliyoona kanarratti namuu qabee fide jarana dhugaadha qabee fide warri qabee fide kun waan kana ka quban qabne jira jechuu ummanni miskiinni amma waan gootani ka barbaannu neen poointi Ibraahimii keenya waan kana ega bakka beeke yookiin mallaqa kana aga boruutii galchee abbaa mucaa san irratti risiitii yoo dandayan nuu fidu yookaan nama mallaqni bira jiru sanii fi manguddoo nuu fidanii dhufanii boru ijoollee wallottu tana walitti araarsu dubbiin tanuma. Ani gabaabatti waan jiru barbaadu Meko don biro Habibi bayu. Don biro lala warra so warra Amadi biya keessa akka wajina miuti kabanne warra Libiyaa san keessatti ulaaltaa jechuudha. Miidiyaa kanarra turre hundi jarana walumaan dhaabbataa turre walumaan dhugaa waa badaniis buuhaa turre walumaan rakkataa turre walloon tuni hanga har'atti uummata Oromootti kan buuhaa turte jarana qawwee nu hidhachiisaa diina ofirraa nu kichiisaa jette malee guyyaa tokko walloon beelotti midhaan nu gargaara akkana nu godhaan jenne hoggaa dubbannus jarana sharafa waliitis eegaadha warra walloo namni midhaan madaabaraa takkaa fidee gargaaree midhaan kana nyaadhaa jennu obboleeyyan namuu akka mana ofitti hin jiraataa jechuudha waan sharafa waliitis haa hennu kabajaa waliitis haa hennu namni tokko hattuu ta'eef ammoo nama hunda hattuun godhina wajjin jirraa jechuudha wajjin dubbatutti jira rakkoo jirtu wajjin hiiku barbaadutti jira ijoollee waa mukatti dalagde sun waan isaan dalagasan ani ammas baasee isinii fidee waan tokko dubbataa jiru anaaf isaanillee wajjumaan qooda nuu keessa jechuudha siigalee wajjin maal isaa nama hunda qooda tokko kennaniif obboleeyyan
Isa ila. Wasalata. Ibrahim Wallo dubbata. Tombir Ibrahim dubbata jira. Tokko yoo hattuu ta'e marti hattuu. Obsa dhaggeeffadha yaada isaa fidhatu please. Amma Shamoy akkuma dheengadda asliin jee waan kana gaafa mucaan kun akkas ta'e nu hundi ijoollee walloo garaan nu dhukkube agartee akka namni keenya godhellee akkasitti taamee siyaasa kanaan taamee rabbii tokkotu beeka hundi wajjin rakkannee inni kun amaara tumee inni kun amaara qabee inni kun amaara dhiise nuhis bakka mucaan arsii kun akkana arsii kana ta'e nuhis dhiiga isaati qaama isaati jennee waa hunda tahaa turre jechuudha namni waa hunda kuma hin qabne waa hunda wajjin rakkataa turre jechuudha garuu immoo waan san hunda gadi gombisanii walloon kun hundunuu tokkuma jechuun sirriidhaa miti tokko miti har'aas tokko miti boruus tokko miti namni tokko badii dalageef jecha walloon guutuun abbaa badiin ta'u namni tokko gaarii dalageef jecha walloo guutuun gaariin ta'u waan kana immoo akka iblees keenya dubbaatu waan kana akka jalqabarra hanga dhumaa farsoon quba qabaate waan kana inni as baasee galatarra deebi'ee galchaafii ture jechuudha baaligummaa isaatiif nama arrabsaa ture malee waan kana bakka quba qabaateeti miti waan kana namni quba qabaatee baasee warra godaansa seeraan alaattu jala deemee waan kana hanga dhumaatti nama waa dalage bar galata galchuufi warra godaansa seeraan alaattu waan kana argi galatooma jarri sun baga arganii jechuudha baga argan haa galatooman garuu warra dalageef galata namaa qarbanii nama immoo nama arrabseef galata namaa galchuun kuni sirriidhaa miti jechuudha namni waan dalage fudhate inni nama arrabse arrabuma san galata argata namni waan kana jala deemee haqa bakka jiru baasee wanni kun asitti awwalame wanni kun akkanatti taame jee nama immoo hundee waan kana jala qotee baasee fuudhee galata isaaniitis awwaaluun sirrii miti agartee warra santu waan kana fidee jechuudha gurbaan kun waan arrabsee waan kana ol baasaan jiru jechuudha ummata santu jala deemee baasee galata jara sanii dhossuun qabu ammallee waan san bira darbe immoo har'allee borullee wajjin jirraa rakkoo jirtu wajjin rakkoo jirtu wajjin furaa jirraa Dagai. Usumiyee galchi. Warri du'arra labsanii afarsoo usumiyee warra sagalee ta'e usumiyee galchi. Gaafii gaafachuuf isin martu usumiyee galchi. Mee gaafii gaafa loo jala luntu fatina wayiif jedhe. Jamaan lage yaada kennan naabbonutti ni yini warri akka usumiyee du'arra labsan qayyala taa'u ajjeefamuu qaban galcha. Galchi usumiyee warra du'arra labsan jechuudha. Galchi warra dhugaa baase. Warra dhugaa baase galchi. Haasawni ni mi'aan dhaabanii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lola iddoo tana ijoollee wallootii fi ijoollee amma arsii deemu jiru kana amma isin akka miidiyaa irraa yeroo teessanii haasoftan kana akkanaaf jamma dubbiin lafatti jechuudha. Salphumatti asumarratti isin haasoo jirtan kanaaf ijoolleen nama fixu jirti. Namni kamma edaa halkuma edaa jechuudha ijoollee saayibban teenyaa nama wajjin wal beeku nama gandaa bira ijoollee walloo halkan dhufanii mucaa arsii diranii sii galee bakka inni jiru diranii mucaan ifiifillee akka godhamee irraa deemee bakka biraa jira baqatee mucaan arsiidhaa kan dirame kuni du'ee jiraate hin beekame dhuftee mootummaan dhuftee fuutee kutteen yaa rabbi isaatti dawalee jechuudha mucaan keenya kun amma achi naannoo sanii deemee jira amma hanga lubbuu walii baasuu jiran amma lolli ijoollee wallootii fi ijoollee amma arsii deemu jiru kun akka miidiyaatti sinaa soitan kanaaf ijoolleen bakka jirtu wal ajjeesu jirti wal waraanu jirti bakka rafanii dhufanii wal diru jiran isin galee amma ijoollee nama ganda kiyyaa bira takkasi diranii ijoollee duraa wajjin dhufanii bakka takkaa nyaatan bakka takkaa dhugan dhufanii galgala jechuudha isaa quban qabne isaa taa'u dhufanii nama sadii ta'anii dhufanii diranii achi baafatan. Mucaa achi mootummaan halkan dhuftee fuutee jaan halkan dhuftee fuutee mucichi keenya kun maallaqa baatii sadii suudii biraa qaba. Maallaqa baatii sadii suudii biraa qaba. Maallaqa yoo suudii dawalee suudiin mucaa achitti akkas teessan agarraan hin dhiiftu wajjin qaban jechuudha. Maallaqa isaallee dhiisee achi baafate. Sigalee lola social media irra deemu kana keessaan lola akkana ammaati waan akkaan harkinaatti jira dhugaa rabbi ijoollee walloo waan ammaa oofu jirtan kana yoon dhaabini waan akka malee deemaa jira miskiina addiruu sikkinaan ablee garaa kaa'u ablee itti darbu bakka garteen ajjeesu diinummaan agana keessa maal ta'u maal diinummaan agana keessa maal jedhan diinummaan agana keessa maal wal goone amma dura wanni namni lola social media irratti deemu jaanii miskiina bakka inni deemu diruu ajjeesu amma mucaan suni suudichi dawalee maal jeen beeta du'e jiraate hin beekne waan ta'eef ati irraa guyyaa ofiseen dhufni jedhee mootummaan naannoo waan guutuu nam tokko misitti hin jirtu mucaa fuutee mootummaan fuutee kutteen adiramu ni jiraani du'e hin beekamu jechuudha akkasii hedduu jira amma akkasii sooshaal miidiyaa irratti hin beekamin hin dhagaamin jechuudha saniifuu waan suufannee isaa deemu jira yeroo keenya laaftutti ilaalina
miskiinni dhumu jira ijoolleen bakka gartee wal jiru jirti wal miidhu jirti saniifuu warri sagaleen isaanii dhagaamtu jechuudha gabbaati nagaa labsaa wallahi dubbii jabaa waan fokkottuu deemu jira salphina sinii galee mootummaan amma mucaa dhaamee diramsan achi fuutee deemtee Itoophiyaan naannoo san jirtu guutuun takka naftu takka baatii tana guutuu qaraarree jechuun mootummaa achi barti xiyyeeffatti gara achumaa nama guurti gara mucaan suni fuudhamee manaa kamaa jira suudichi mucaan yeroon illee dheerate dhaamsi gama maraanuu waraanni miidiyaa irratti deemamaa jiru gara lafa gabbee lubbuu namaa baasuutti ce'ee jira akkasumallee mootummoonni biyyoonni arabaa keessa jiran rakkoo kana booda irraan ga'uu malu uummata kana achi akka adeemanii fe'amanii gara biyyaa dachaan illee dhiibbaa hedduu waan nama akka salphaan laallamaru kun uummanni sirmaa uummata kana adda baasu sun ta'an guutuun Afrikaa yookaan Itoophiyaatu biyya san irraa gara biyyaatti deebifamanii carraa hojii achi argatan kanallee udhabsiisuuf deemama waan ta'eef rakkinichi rakkoo hamaa aggaamameeru waan ta'eef kanaaf qaamni hundi ilaallatu hundi hawaasni bal'aan miidiyaa kanarra jirtan hundi isaanii waan kana balaaleffadhaa uummata walloo keessaa immoo tarkaanfii waraana aadaadhaa isaaniif keessa guddatan keessa dhalatan waan ta'eef waa lubbuu namaa baasuun isaan bira salphaa waan ta'eef kanaaf dhaabbadhaa jennaa irra caalaatti irraa baafnee adiyootti himni kanaaf tasgabbaatii yaada sirrii irra deemaa jenna waraanichi akkuma argitan kun sooshaal miidiyaan guutuun waraanuma kana kan agarsiisaa jiru waraanichi waraana ulfaataa ta'uu isaati tanaaf irraa of qusadhaa jennaa irraaf kaasinii qindeessee kanuma ka itti aanuu yaada jiru akka uummanni kun tasgabbaa'u akka barbaanna akka nageenyi buu barbaanna kanaaf asirratti isinirraa gabaabsa.